wanni dubartiin hirmaachifne takkaa takkitti tabba gadi hin ba'u. Haawwan keenya eessa dhaqanii gaafiidha maaliif jennaan jarri kun yoo walii galan mana keessa waan jarri namatti hojjetu rabbiin qofa beeka. Hundi keessa nu beektuuf kolfitanidha. Gaaf tokko gandi tokko ka'ee dabalachuu waan jedhu jalqabe jedhan. Dabala faalixanu jarri suni jettee dabalachuu jettee wal ijaarte. Wal ijaartee ganda keessatti gudii goote. Ijaarmee ajaa'iba tokko ijaarte nam tokko hin beeku mana keessa biyyi biddarra bula. Yeroo gabba'u naan qaalichi dhufee kunis imaamani maali jireenyaan qaboo adaraa waa'ee kutubaa waa'ee haadha manaa khattabaa maree qaalicha handu'eenoo leedaadha qaala itti biddarra na bulchee ta'ee haati manaa kooti inni kun dhufeetti naan waatu jiranii qaalichi kutubaa qopheeffatanii ol ba'anii madaraka irratti ol ba'anii yaa jara keenya jedhan jennaanii mee namni dubartii mana keessa aazaa goote ol ka'aa jedhanii jennaan namni hundi ol ka'e akka jiru ganda sana keessatti waan jarri irratti walii galammoo waan ajaa'ibaati ol ka'e manni hundi ol ka'e jennaan namichi tokko qofittiin taa'e teenyaan biyyi guutuun gara isaatti garagaree kan isaa kun dinqiidha warra dinqii qaba akkamitti biyya guutuu keessaa hafee jedhaniitti siqanii maali akkuma saaliyaa wayiitii haati manaa kee jenna maali jedhee muka mooyyeetiin duwidana kuttee nanan ka'uu dadhabee achitaa jira maal saaliyaa maali kan koo irra caalaadha malee manaa beekuu dhabe malee duwidi koo takka jirutti jiraafan ol ka'uu dadhabee. Egaa bakka kanatti yoo jaran hirmaachisin yoo jarri kun yeroonis immoo waan inni hojjetaa jiru argaa jirtan jara ol babaasuu waan jedhamu tokko jira. Ogumaata isiin amma fakkeenyaaf walga'ii liigii ani naannigan jedha utuu sila akka kootiitti afaan Oromoo yoo godhinaan jettani naanniga du'aataaf ulamootaan jedha. Haroo walitti qabamaa jechuudha. Naannigni kun bakka bakkaa walitti yaa'a namni gammoojjii Harargee taa'e beeka. Naanniga jechuun namni beeku nama gammoojjii Harargee taa'e beeka. Galaanni bakka hundaa walitti yaa'u naanniga qotamaaf. Naanniga qophaa'e sanatti gayyaa'a. Yeroo gayyaa'e san achitti walitti qabamee achi biyyi dhugee irraa fayyadama. Kanaafi utuu sila naanniga ulamaatii fi du'aatotaa jedhanii irra fiqa. Liigii namaan galu. Raabixaa amma afaan Arabaa beeku qofa beeka. Kanaa jennaan deka sana bu'ee asoosaadhaa hamma dhaqee jijjigaa ga'u itti nama ulaa nama haadha dha'u waan jedhamuun ergaa dabarfadha. Kan biraa maal namarraa barbaachisaa gumaata isaa nu namni harkaana qofa gadhaabee lafaa qabu. Bolokeetii dhuma tokko ta'anii as dhiyaachuudha malee waa bira waan barbaachisan qabu. Ani gidaara kana keessa bolokeetii tokko yoon ta'e dhufe ulaa kana tokko nan cufaa jedhee namni hundi nuuf qopheessuudha. Yoo namni kun hundi isaa wal ga'ee hin godhin rabbii jinniidhaanis diiniin kaddamata rabbii waan isa nama isa gabbaru hin dhabne. Gaafa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ganda ummi macbad gahu namni oduu dhufee hime namaa miti. للبات للبجرة دبوب كرامكات دفه جزا الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي معبدي هما نزل بالبر وارتهلا به ويا فوز من أمسى رفيق محمد ودوسنا نمني دبته نمامتي قمات ساباتي ريني قود ساتي ربي ونما إسادابته طولا سالفا قبا وان حفوهن قمني Aidaan keenya yeroo inni sheemiin sila dura taa'u manaan hin jedhinaa jiran maaliif jennaani yeroo dhuma dura ta'a jedhani akka tokko fufurdannaa keessa keenya tokko afaaniin fayyadu dubbachuu dadhabni harkaan jenna akka iraqin akka akkananuu jalaan taane la dubbisatti nu eegaati ergannoodhaaf ani mataa kootiif ani eessattuu ergamuudhaaf qophiidha lajnaa ulamaa baga dhaabatee kan facaafanne hamarguu ijji nagaa walloo arguun siniin jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.